xiqqaattuuf guddattullee iftara yookiin immoo lulluuqii kutaa tokkoffaa yookiin ramadaana jalqabaati. Namootiin jechuudha asirratti hedduu isinitti dhagahame akka itti gammaddanii fi irraa barattan jireenyi biyyaa jechuu akkuma abbaan of amansiisee fi akkuma abbaan itti jiraadha jedheedha waan hedduu irraa barattanii laayik gochuudhaan seenaa jalqabaaf viidiyoo. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jirra jirtu amantii kutaa soolii goolii isiniin jedha. Baga jiraattan hundi keessanuu tokkoffaa irratti hanga xumuraatitti na wajjin tura qophii ramadaana kutaa tokkoffaa yookiin ammoo faxara kutaa tokkoffaa wajjin turra. Kanaaf akkuma asitti argitan kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuu qullubbii fi zinjibila shoorbaa tumataa jira jechuudha. Garuu shoorbaa kana ganama jechuudha qophiin isaa kakahee waan hedduudhaan as gahee haaluma salphaan tahuu mala chaalenjii illee ni jira. Shoorbaa irra chaalenjiin maaltu jira jechuun keessan fa'aa waan hin oolle kasalluyyuu jechuu maandajaan xiqqaa ta'e namaan hojjetu hundaa waliin haasofna waliin baranna. Akkuma asitti argitan kanatti amma shoorbaan kiyya kalaayee jira. Sa'aatiin kun gara sa'aatii 9 jechuudha. Sa'a 3 fa'aa akka Saudi Arabiyaa, sa'aatii 4 akka Dubaay, sa'aatii 8 yookiin 2 akka Egypt yookiin Masriititti hundi isaanii garagara ka. Kanaaf amma asitti kan hojjetaa jiru waan xiqqoo wayii hojjetu jedha. Asi shunkurtii quncifadhee dhiqadhee qaaraa qullubbii hunda isaa erga qopheeffadhee jedhee kukkutataa jira isiniin jedha. Kanaaf mee namooti viidiyoo kana jaalattan akkasuma immoo umurazaan jaalattan laayik godhaa. Namni viidiyoo kana jechuu akkuma seentaniin ittiin bobbahaaruudhaan biyya keessa yaadachuu heddullee irraa barattanii dirqama jechuudha. Wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdanii qabaachuu qofa osoo hin tahin qalbii keessan jechuu haga qabnu irratti duroomsinee ufitti amantummaan jechuudha. Ufiin boonuudhaan jireenya keenya miidhagfachuu ni dandeenya. Xiqqoo guddoo fakkeessine wanni isin sirriitti naa hubachuu qabdanii amma ani wannuma salphaa jechuu waan guddaa akkasitti jechuudha. Namoonni gariin mu'ajjinaata haa ta'u akkasuma immoo wantoota hojjetan killee, sukkaara, aanan maali bakka ani waan akkasii akka abbaduu yookiin ammoo wantoota akkasii irratti xiyyeeffadhee odoo hin tahin wanni qabuyyuu anaaf killee aanan caalasanii galaa jira miti. Dhabeetillee miti garuu akkuma yeroo duraan chaanaalli kiyya maal yeroo tokko jechuudha waan jiru mana keenya jiruun haa hojjetan nuka jedhu ni hojjedha. Yeroo mana rabaa hojjiruyyuu haala saniin jechuudha qopheessee waan hin jirrellee jechuudha akkuma jirutti fayyadamuu ni danda'a. Kanaaf nyaanni kun hedduu jechuudha mi'aayaa dhandhamni isaa baay'ee bareeda namni beeytanii fi akkuma buskuutatti xabbafama tokkoffaa irratti inni itti godhamu kaarotii ni barbaachisa. Garuu an kaarotii hin qabu waan ta'eef na jalaa shamee dhugaa jirtu isinitti himaa hin jira jedhee hin binne ani yeroo ammootuyyuu bakka fidee jedhu akkuma beeytan meeshaa adda addaa waan bituuf jecha binne akkasumatti kushiinaa seenee firiijii odoon kaayini yoo hin jira jedhee an barbaadu inni hojiin ala ta'ee jira. Haa ta'u marattuufuu ani inni hin jiru jedhee hin dhiisne tokkoffaa shunkurtii qullubbii qaaraa hundaa walii kukkutee itti godhe. Namootiin qaaraa hin nyaanne akkami goonoorri jettaniif qaaraa malee hin mi'aawu isiniin jedha. Dinnichaallee ni hojjetama. Dinnichaa bulleessinee jechuudha akka kaarotii daayinu sanii daayinee hedduu miidhagaa yookiin mi'aa jechuudha. Dinnichaallee hojjechuu ni dandeettanii. Nyaanni kun akkuma jechuudha jechuun nyaata biyya eessaati warri jettaniif nyaata Hindiiti. Hindii fi Pakistaaniin sirriitti isaan biratti baratamaadha hin mi'aa jechuudha. Kanaaf gabaabamatti erga isaa amma maal itti goote warri jettanii kaameraa xiqqishee wayiiti akkasuma ammoo pikiin boodaraa maali maqaa isaatu dagadhee jira hundi isaatu na jalaa bade meeshaa bittaa malee. Haa ta'u hundaafuu isaa zayitii maankaa tokkoyyuu kan hin geenne xiqqishuu jechuun zayitii nyaata kamittuu guddisuun jaaladhu. Wanni isinitti himuu qabu warri meeshaa bitattan wantoota mu'ajjinaata yookiin lixii adda addaa waan xiqqoo akkanaatti bukeessinu namni baay'een na ajajataa hin jirtanii. Anis ammoo yaadadhee isiniif bitaa hin jiru. Amma ramadaanni dhufee jennaaniin an ofii kiyyaa akkanaa 2 qaba. Kanaaf bitadhaa dirqama bitachuun isiniin jedha. Maxbashaa kana ammootuyyuu sugoo saambusaa itti dhiyeessuu fi saambusaa biyyaallee warri yaaddan yookiin dagattanii chaalenjiin saambusaa biyyaa jechuudha. Lixii qophaayaan hin jiru. Isinii galaa jiraa ofii mijeeyitanii bukeessanii bukaa'ullee garuu ammootuyyuu bakka jechuun
walumaa galatti chaalenjiidha wanni hunduyyuu an akka kiyyatti jechuudha anaafi kanaaf amma erga isaa geessee jedhee ammoo shunkurtii saambusaa kattafaa jira mee namootiin viidiyoo kana ilaaltan sheer gochuudhaan hiriyoota keessanii ittiin buhaaraa akkasuma mallattoo laayikii hin dagattan mallattoo laayikii maaliif hin cuqaasne kanaafi warri qaaraa malee hin mi'aawu qaaraa maa itti goota jechuullee namni hin oolu namni gariin qaaraan coggaarraa nama soyti maal jettanii bakka qaaraan nyaata faayidaa caalaa jechuudhaan kanatti tolu foolii bareedaa kennitiif hin urgeessiti walumaa galatti jechuudha nyaanni isii yoo qabaate ana gara kiyyachuu barbaree malee ka hojjetamu qaaraan hojjechuutu irra naa caala asitti ammootuyyuu erga shunkurtii fi akkasuma qaaraa wanna misira ittiin aqulaalla suugoo isaa ittiin tolchu geessee jedhee litii saambusaa qopheeffachuu fi afaan garagaraati kun miciqaa jedha kun qooshaa jedha akka harargeetitti jechuudha kun bakka waan hedduu waamanii ani beeku marumaafuyyuu litii qopheeffataa jira jechuudha yani ajiina ajjanataa jira ka saambusaa afaan itti afaan kamiin isini himare kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan jechuu lixiin saambusaa akkuma beektan hedduu jabaataadha maaliif itti goona warri jettanii bishaanii fi soogidda qofa zayitii xiqqoo akka jechuun namaaf sirritti wal fudhatee nama diriirutti kanaafi baay'ee gogaadha humna isin gaafata sukkuumuu isin gaafata namoonni ammootuyyuu nama dhiiraaf biraa qabdan isaanillee wannaa jechuun dandeettanii hundaafuu baay'ee miti ati itti amansiifte taananiini kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mee hanga lixii bukeessine yookiin miciqnee geessine walitti deebinutti laayik godhaatumaan viidiyoo kanatti fufa baay'ee bareeda hanga xumuraati. Ahlan ya Ramadan ya shahral Qur'an ahlan ya Ramadan marhaban ya Ramadan ahlan ya Ramadan saambusaa qopheeffataara saambusaa diriirsuu fi akkuma keessan jechuun meeshaalee ramadaana waan hedduudha ka isin barbaachisu saambusaa erga diriirsee ka'ee viidiyoon naaf hin qusatamne asitti ammoo suugoo saambusaa mandajarra kaa'ee jechuudha barandaa irratti tafarsaa jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa shunkurtii xabbasuu fi asumaan alalallaalaa sa'aan kun amma asraadha baay'ee namatti tolaa qilleensi alatti mukkeen ammootuyyuu amma bona waan ta'eef xiqqoo baalirraa harcaawwanni hundi akkuma asitti argitan kanatti ammallee jechuu xiqqoo isin lallaachisaa isin bobbohaarsaa naannoo akkasuma ammootuyyuu ji'a ramadaanaa ji'a rahmataa rabbiin argitanii inshaallahu wa ta'aalaa warra nagahaan soomee xumuree bara hunda bara baraanitti deebuun waa taasisuu isiniin jedha kunoo haala kanaan saambusaan biyya keenyaa ka dhiyaatu fooniin miti sa'aatii dheeraa booda erga kana geesse wallaa dhugaa isinitti himaa kasalli zayitii onnaa'oo isuu didee kasalli akkami zayitiin isni warri jettanii fi waan guutuu guyyaa kana hojjedhe caalaa waan yeroo xabbase chaalenjiin danda'ameetu caalaa kasalli mandajaan xiqqaadha kama duraan isin yuutuubarra argitan sanii distii guddaan danda'u maxbashaa guddaan danda'u inumaa gadhaamsaa yugoduu kaamsee jechuudha kanaafi ramadaanaaf mandajaan guddaan nu barbaachisaa asumaan barnoota gaarii isin haa ta'u akka taane dadhabnuu fi akkasuma mootuyyuu dandeennullee waan faxara keenya akkasuma mootuyyuu lulluuqii keenya dhiyeeffannee jirra alhamdulillahi rabbil alamin baga ittiin isin ga'e isinin jedha ammallee haa faxarruu haa nyaannu haa dhuwinu hababiillee binne yookiin haballee binne dheedhii nu jalaa ta'e isinin jedha akkasitti ofirraa ganne kaa maal goonare akkasuma mootuyyuu makaddaadhaan ramadaan mubaarak jettu baay'eetu jira diizaayinii adda addaatiin fakkeenyaaf tana cina argitanii dimlaayitiin adda addaa ji'a ramadaanaa kana namootiin meeshaa gaddamachuu barbaadan agaraada keessanii gaddamadhaa yookiin order godhadhaa isiniin jedhaa timirra ajwaadhaa isin makaddaa ramadaan mubaarak jettu ta urjiitu jira ta baatitu jira ani diizaayinii hedduun bitadhe guutuu viidiyoo waraabne asitti ammoo tuuta jechuudha qabnaa shoorbaa qabna maashaallah jedhaati laayik godhame asumaan warri jechuun jaalattan mallattoo laayikii cuqaastan malee irraa hin bayinaa waan hedduu jechuu walirraa barannaa waliif qoonnaa walojjiin jechuudha ilaallaa isiniin jedha nama dhugu qofaaf buusee asitti tuuta ani baay'ee jaaladhu isiniin jechuu barbaade sukkaara waan qabu numa guutumaa ababni keenya kabade kunooti laayik gochuudhaan horaa bulaan ga viidiyoo bira